Ani itti seenaan taankii biyyeettiin dubbitti itti seena akkasuma immoo akkuma wanni toltu jirtu wanni baddu tokko tokkos ni jirti. Keessattuu lammiilee biyya isaan jiran adda durummaan ka gargaaru qabatamaan silaa gargaaruu danda'u embasii mootummaa Itoophiyaati. Ani itti seenuun tarii jara san kophee ta'ee hedduu faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifachuu danda'u ka jiru waan tokko tokko komplikeet godha ka jiru. Ka biraa immoo an qoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekkamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraatillee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin ka jiruun hagam takka akkamitti yoo deemne ka jiru kanaaf hin deeme. Kanaaf maaliin godhee tokko waan hin beeku qabu qorachaatiin ture ni beektan isin warri isin yaafachaa ture seera biyya saniitis qaamota seeraa biyya sanii qaamota nageenya biyya sanii wajjinis wantoota deemamuu qabu irratti wantoota of eeggachuu qabu irratti wal hubachaa barnoota gaarii fudhachaatiin deeme. Itti aansee caasaa namni keenya qe'ee fi Oromiyaa irraa kaasee hanga Jabuutiif Somaalee keessaan dabaree galaana diimaa qaxxaamuree Yemeniin baasee Suudii seenutti Processummaan kun maal fakkaata ka jiru I wanted to have a picture of it. Kana amma hanga wayyaa amma hubannaa gaarii qaba jechuun hin danda'a. Kanaas hubachuu hin barbaade. Kanaafin haga ammaa isinirraa ture turuu kiyyatti dhiifaman gaafadha amma garuu kana caala turuun tokko warri garri mootummaatis tarkaanfii isaa fudhataa jiran hin agarre. Warri Suudiitis waggaa gaafannu namni dubbii kana xiyyeeffannoo nuuf kennee hin jiru. Inumaatu yakka biyya keenya keessatti hojjetamu kana tarkaanfii fudhachuufu odeeffannoo hawaasni keessanii mootummaan keessan odeeffannoo waan nuuf hin kennineef yoo akkuma nasiibaa irra buune malee osoo dhageenyu osoo agarruu tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota kana qabuudhaaf adabuudhaaf mootummaan keessanis hawaasni keessanillee rakkoo qabaa sadarkaa jannirra gahan jechuudha. Kana gaa wal hubannaa irra eegageenya booda gara saaxilutti deemne. Kanaafin ture Dr. Asli. Okay, galatoomii nabii kenna dubbinte sammaa ofi jennaan takkutti dhibne ta dhuftuuf yaannaa jedhanii amma eega dhufte balaa xiixe kanatti gad dhufte kunoo ilmaan kee keessattuu yeroo baay'ee qeerroof qarree kana sii waamanii namni abbaa qeerroo abbaa qarree jedhan abbaa isa uumate caalaa gara kee gurra qeessa. Shabaabni umriin isaanii 18 olii fi amma ijoolleen kun 20 olii fi warraaga afurtamoota keessa illee warra jiru jira guddammaan kasilaa guddaa kamataa arrii hunda jira waan dhufte kana kunoo balaa o'etti gad dhufte wanti isaan gochi isaa walirratti raawwataa jiran laaluufuu dhaga'uufuu nama jibbisiisa waan nama bineensa irratti hin taane walirratti raawwataa jiran ijoolleen kun afaan tokko dubbatanii ilmaan keeti reedduun isaanii obboleewwan keeti wanni kun wanni amma irratti ijoolleen keenya biyya Arabaatti beekumsaan haa taatu wallaan haa taatu irratti godhamaa jiru kun furmaanni isaa maali? Ergamni isaa hoo maali? Wanni kun mootummaa siyaasa wal qabatamoo namummaatu namummaa ofii wallaalee akka garaa walitti jabaate maal irra geette? Furmaanni isaa maali? Sababa irraa hoggaa kaane asli keenya sababa irraa hoggaa kaane sababni duraa rakkoo dhuunfaati irraa ka'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessatti rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon xiinsammuudhaa psychological problem ijoolleen qabdu ni jirti. Eegaa achi leete boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuun ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuun isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoon fi Itoophiyaan gosa kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchuu wal maraatuu waloo manni biyyattii guutuu sadarkaa maraatuu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaruuf wal morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun waggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu ittiin fakkaatu kompiitar geem itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna lolli dirooniidhaa kun amma namni dur waggaa ol lolu kilaashii isaa ta'u girnoo qabatee wal harkaatti yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf anis niin du'a jaa
nama duusni harka waliin hahuudhaa jira. Waliin hahuu sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni drooniin tun fidde maali? Fagoo teesseeti nama dhooyta. Nama dhawusa biraan geessu atillee hin dhayamtu. So what is drone warfare did? Emotionidha keessaa baase. Bikka takka ruumii droonii tokko dhaqee ilaaleen ture biyyoitiitti. Ijoolleen achi keessa jiru ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessaa tana hoggaa lolarra droonii dhukaasan akka nama geema kompiitaraa taphatutti if ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitaraa taphatutti ilaalanii jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtuuttuni wal morkiif wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasi aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoolleen amma 25 gadii tana dhiisuu fi dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenyaa warri biyya Awurooppaa jiran, biyya Ameerikaa jiran kan cufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggaa laallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara social miidiyaatti fidan abalu laayikii akkamina jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan. Guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa tanan maqaa isiniif hin dha'a. Qoradheetiin jira oolma ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan. Dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhuftee jechuudha. So rakkoon biraa ka agarru gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali? Yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf achuulee nama tokkotu alartiitti na godhe qorate yeroo walajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatii Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu. Dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaala'insa jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irra dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjechaawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti hin beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaas ni agarra. Sankoo osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isinii tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota Arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira akkuma isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo tiga biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre social media irratti mul'anne ka dur dahannatii wayyaanidhaa turan. Ka dahannatii Yaman turan. Ka dahannatii Soomalee turan. Ka dahannatii Eertiraa turan. Ka dahannatii Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivert gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasa turte daayivert gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaas isin beektan irra cehee ibidda biyya Arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka qabaate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaanii ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotatan hin qaban, aayyoof abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warri ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isinuu isa addaati. Warra social media irra wal arrabsu kana osoo taate barra koon qabu. Osoo Aslii fi Hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta. Isaan namni isaan tuqu hin jiru. Nama waan
nama social media irratti walloluu dhiisi bilbila harkaan qabne ka'ee bishaan dhuge guyyaa meeqa agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo najjeesuu deemtan wamana nyaachisaa kajoo tokko agartanii ijoollee waan takka firraan quban qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Taa bakka sanitti arsummaa walloo Harargee Jimmaa dhiisii namummaan irraa badee if jibbite. Nama ijoollee shan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti ka maafiyaadhaa naa gala. Ta mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebi'ee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate miskiina lubbuu fi Ayo habonsa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti ergite ajjeesaa jira jechuudha. Hiraarsaa jira jechuudha. Balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaatii namaati. Akeekni waan kanaa maali jennee alaallu. Kana jedhin raaboo. Akeekni waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo gaggeessuudha barbaada. Miidhaaf akeekni waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokkotti. Dubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jamtoon akka jibbu. Namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata cabsuudha barbaadamaa jira. Ijoollee tan olaalte maali? Abaluu ilma walloo, Kormicha Arsiidhaa, Jeyna Alaa, maali Oborraa, maali Jimmaa. Deliberate. Maaliifi hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa ajjaa bara kun. Asli koo osoo hin ta'in Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu. Hamzaan kun oduu Hamzaa Harargee kaja'u taate maal jedhama? Hamzaan waa godhee osoo hin ta'in Harargee sanitti namni maxxana. This is deliberate laal. Akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee. Yoo kaab fakkeenyaaf kaab Oborraa ta'e kaab san dhiisaniiti Oborraa waa godhee. Deliberateedha. Gandummaan akka dagaaytu. Beeki amma afurii mi kaasoo warra gurguddaa Oromoo keessaa afurii bara amma lola kana keessa akka agarru jara Harargeeti, Arsiidhaa, Jimmaa fi Wallo. San booda Wallo tana hoo garam fidan. Artummatti sii fidanii maaliif sii fidan Harargee tanaas alaa fi jaarsoo gad sii fidan Arsii tanaas yebaaleelii siin jaas dhufe. This is deliberate. Waan nama gaddisiisu bira tokko isinitti himu waan nama qaaneessu keessa ijoolleen amma qorranne keessa hedduun aanaa lamarraa dhufti. Arsii aanaa silkaati. Isa madada qeerro sheeriyaa dingalchi baabaa sheeriyaa dingalchi qeerro itti fufe. Waan hedduu na gaddisiise mataa na nyaatu tokko keessan si hima. Ijoolleen amma kalee fi hagaan gammaa agartuun hedduun takka ijoollee sirkaati Arsii baa. Hedduun biraa immoo attummaa furseeti Walloo keessa. Aanaaleen lamaan tuni azaaba keessa jirti har'a biyya san keessatti. Sirka waggoota 5 dabre kanaaf ilmi namaa guyyarraa dhuma, guyyarraa ajjeefama, manneen hidhaa guutanii manneen barnoonni jiru namni mana barnoota keessatti hidhaa jira. Guddaan isaanii shayinii isaanii hin hafne namni hin jiru. Hartummaa kanaas guyyuu lollitti banama. Nama meeqa keessaa dhumaa jira. Nuun maal beekna ijoolleen teenya Walloo hedduun gargaaraa turan gaafa
gaafa OMN godhaa ture sun nu bira tartee maal wanni yeroo sabni ijoollee sana beeynuun waan qaban kanarraa uummanni sun akka iftiisuuf akka jabaachuuf gargaaraa turan Iyyaasuu fa'aa wajjin dalagaa turre rabbi ta'aa raaramu arra garuu hawaasa fi tinni sooson ta'in qawwee walii bitteetti wal fitti ijoolleen tun gosa gosaaf qeeqee ijaaramtee jechuudha namni akkamitti sirka keessaa ba'ee dalagatee ayyoo faabboosaa gargaaru bar sirka keessaa ka dhiibamee cafaqamee ba'e ilma sirkaa waan ta'eef osoo ta'e Oromoo waan ta'eef hartummaa furseetitti kan namni isaa ayyoo faabboonsaa amataa gadaa dhuman waan inni goofaree ol filateefi miti waan Oromoo ta'aniif ayyoo faabboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan gurguratanii sangaa ittiin qotatan gurguranii karraa dallaa kafalanii isa erganiif nuuf waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraare yoo rabbi immoo isaa dabarse ganda isaatii fi maatii isaa gargaara janiiti. Ijoollee akkanaa tana achi baasanii walirra duulchisanii deemaa jiranii jechuudha. Kun akeekni isaa akkuma beektan ijoolleen biyyoota Arabaatuun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota Arabaa isinarra baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine sheekonni keenya ulamaayin keenya qabsootiin isan achi galanii hoggaa achitti qooyyaayan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yaman isi ceesa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaa turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifi nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo wal hin beekin akka isin barqubeedhaan barataniiti faaruu Oromiyaadhaa faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti as dhuftan. Har'a garuu wanni kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kan ammoo warri godhu warra dhiifama walii dabarru miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali ka jedhu boodaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. Is an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya ifiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti-immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufsanis hin gannaquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe yoolaaf excuse osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii argin baalagee akkanaa kana takka takkaan adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota ta'anii jiranii wajjin wal taane gadi guurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiirama dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhanii beeytanii? Takka takkaan raasii guursimnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo hooqqatte qeetti galte qeetti immoo hoggaa galte nama si awwaalullee hin argattu. Arraba kiyyarraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo? San qofaa miti. Hoggaan nuti asiin tuyni abii deeggarra biiti bartaa abii qofaa miti. Namni ati ajjeeftu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayiteetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayiteetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana godhu kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeeti waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee
Fakkeenya eegan ankalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma. Eenyurraa rafa beektaa? Dubrii isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa, aayyoo isaa. Tokkorra aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate. Kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiituu bakka hin bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona fayyadu waan irra geenyu isin himeetiin jira waan godhu deemu takkaa isaaniitiin. Jawar galatoomi xiqqasho biyya Arabaa kana tara hedduu waan deddeebi'eef muuxannoo qobooyeetti irraa bakkoota rakkoo jiran sii kaasa. Yeroo amma namni akkata asirratti haasa'u ijoolleen biyya Arabaa kanatti yeroo hedduu akkanuma keessatti waggoota sadii arfan kana akka malee wal miidhaa jiranii jaarsummaan dhimma taa'amaa waluma deebi'an. Akka akkuma kaleessa haasayamee guyyaa sadi booda ajandaan kun qabbanee namni kun walitti hin dachaaneef akka kiriir ta'uuf ka dogoggora waan akkanatti seeni akka of qusatu yakkamaan akka seeraaf dhiyaatuu danda'u fakkeenyaaf amma Suudi Arabiyaa kana keessa rakkoo walumaa galatti jira bakkootiin ijoolleen keenya rakkoo walirraan geessan gosa sadiitti jira. Tokko warra akka riphee lolaa biyya keessaa kanatti hidhatee gaara jiru kayoo mootummaan Suudileetti dhufe haga humna ofii ofirraa mootummatti dhukaasee ajjeesuuf osoo yaalu du'ufaa jira. Kan qila irraa kufeefaa ilkaan irraa cabu jira. Warra jala jiru guutuun hin beekaa jechuu sobaami. Warra hidhatee jira. Kilaash irraa haga qawwee biraatitti warra hidhatu jira. Tokko. Jarri sun hedduu waa'ee gandummaa fi gosummaa kana leellaqatanii garuu akkaafuu akka malee ta'itti kana ga'allee jira kana madararullee jira kaawalaati buusullee jira. Tokko gurmuun tokko huduudarra jira jechuudha. Dimbara Yamaniitii fi Su'uudii kana jidduu karaa gaara akka miskanniin kanniin gaarreen dimbaraa kanarra warri jiru jira. Shiftaan akka shiftaatitti ka abbaa rabbiin laaffiseef dabarsu ka abbaa mootu akka laalee fuulli dabbare azabu jira jechuudha. Tokko kana dimbara. Lammata naannoo amma karaa waadii kana karaa kamisiin gabbaanii karaa taslis kana karaa waadii kana ilaa birkaatti bakka miskiinni dalagaa itti eeggatu jira akka kaayidaa magaacaa biyya kennaa sanii mahaxxaa waan jedhamu jira. Mahaxxaa kana keessatti kanarra dhaabatee ka dalagaa dhufu achitti bu'aa ka dalagaa barbaadu achi dhaqaa durriyyeen mazra'aa keessa ciisetiniin dhokatee gizee kara deeman kun dhufu achitti qabee miskiina kana haga mobaayilaan bahutti isaaf. Amma inumaayyuu silkima isaa irraa fuudhanii silkima isaatiin laayivii dabarsaa nama tumuu ajjeesuu dararuu eegalan. Inni shiftaan lammaffaa shiftaan kun waan shugguxii xixiqqoo fi saanjaa qaba. Warri maaxxarraa kunniin waadii dawaasir kamisirraa gadi waadii dawaasirraa haga birkaatti warri jiru kun warra saanja fi haga shugguxii xixiqqootti qabu. Warri guyyaa rafaa oolee halkan yoo fedhe bakka miskiinni dalagatutti dhaqee akka biyyatti shiftaan nama godhu kanatti miskiina guyyaa re'ee jala deemaa oole kana irribaa kaasee ruuza bilcheessisiisa. Waan inni fudhate saama. Mobaayila mallaqa irraa fudhatee fattashee nyaata goosiifatee tumee biraa deema. Inni sadaffaan mootu warra mana taa'ee mukayyafa jala taa'ee bakka dalagaa isaa taa'ee warra eebaluu qabaa fida. Fakkeenyaaf amma anaaf Hamzaa yoo wallollee deeggaraa kiyya fakkaatee yookiin deeggaraa Hamzaa fakkaatee Hamzaa keenya tuqee qabii fidi aslii keenya tuqee qabii fidi yookiin arsii arrabsee warra eebaluu qabii fidi warra eebaluu arrabsee warra eebaluu qabii fidi jedhee warra iyyeetiin lafa balleessee miskiina wal tumsiisu. Gochoonni suukaneessan yakki suukaneessan kun gocha kana karaa kana sadiiniin raawwatamu. Wantoonni sadiin kun akkamitti step by stepin tarkaanfiin irratti fudhatamuu danda'ama. Fudhachuun danda'ama. Waan kanatti ibsa godhime. Ayyee galatoome laal maddi furmaanni waan kanaa isin harka jira ummata keenya harka. Ummata biyya Suudii jirtanii fi ummata Oromiyaa jirtan. Ijoolleen waan kana godhan kun hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Gariin seera ni qaban.
Gaafa isaan akkana godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Na gurra qabsiisee guursisa. Walii gallee ijoollee baalagee akkanaan harkarra hin qabina. Maaliif amma tokko tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture. I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane. Miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne kadheebuudhaan kokkeessaa goggoyte. Miidhaa irraa geessinaan maaliif gudeeda tokko wajjin hin dhalan. Kun diina bineensa kun. Maaliif tokko miskiina zollamu jira. Lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira. Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo sana hunda laalee. Maaliif ani yeeni jira beektaa amma qaamni kiyya naasuun qabu. Amata kudha meeqaan waan kana laalu jiraami. Geedaa iddoo saffaafaan bar ijoollee cafaqaatiin na dhageessisu turani. Argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na biraan dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuun shirjeettetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caalii dhufan gaana bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan sana irra osoo deeman bubbeen fuutee harka Somaalee isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti nama sadoof qanan jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphataniitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaasaa sabummaasaa namummaasaa akka jibbu irratti dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beektan. Nama hin beeku biyya san. Maqaan maatiyyattu kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliif tokko tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee maqaqqabanneeti uumaan taanu jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an. Nana geessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma durumiidhaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa hin ture isaan keessaa. Ammaa tokko wanni harka irra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara mani qaanuunyi amma warruma suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nu baasaa nu jala ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaa jechaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Can you imagine this? Waggaa meeqonni jechaa ni turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Yaaboo maal jechaa ni jirra. Aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira. Wanjala warra hojjetaa jira. Nu adabaa jechaa ni jirra. Barkaalee sitti himnee jarri kee diraga dalagaa. Jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa. Biyya teenya balleessaa jiran nu jechaa jiran. Akamta akka kanuma qaanessu eegaa rabbii jaati. Kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan ni beekan Oromooti yeesidu ni beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tam keessattuu waliin jiraattan. Gaddaafaan akkasinitti hin dhufne. Gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka. Yoommoo ifirraa himtan tokko furmaat kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtona gorfadhaa. Ijoollee deemtona gorfadhaa. Yoo isaan baditti galan gosa tiyya qeetiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatiin nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifna jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi sheekotaas argaman hin jiruuf. Okay. Galatooma ulfaadhaa ijoolleen karaa keessaa qunnamuu barbaade qeerroo jajjabee fa'aa silkii argachuu hin dandeenye
ijoolleen dhalootan walloo ta'e dhimmi irraa dubbataa jirru dhimmuma waloo matii dhimmuma Oromummaatii akka carraammoo namni akka daawwititti keessatti of laaluu barbaada. Taraa ammaa kana akka TikTok meediyaa irratti argaa jirrutti akka waan kutaa lamaan kanarraa namni miidhameeti ijoolleen walloo yoo as jala jiraatan lakkoofsa tokko kataba qeerroo jajjabee fa'aa warri namni modiitarallee nama beektan yoo jiraatan ustaaz zonni kennallee nama beektan yoo argitan maqaa nu eeraa hin galchina. Carraa namoo guddarraa eegalla ka sheriyaadiif kennina hangafa yookiin sheekonni walii kenna. Akkasii as jala yoo jiraatan ijoolleen kenna ka walloo lakkoofsa tokko barreessaa yookiin immoo inboxii naa godhaa. Galatooma. Rumana dura dhufe kenna asli laa gudda jettanii jala haqa dabsinaati rakkinni jiru inshallah. Haqa dabdee. Isinuma lamaan isinuma walii kenna isin jidduun seenu. Abu Samraddi. Ulfaadha baba abshar. Ali wallooti fi qeerroo jajjabeen yoo jiraatan yookiin namoonni birallee yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa ijoollee walloo. جزاكم الله دكتور نور الدين سليل قالها أسلمي قالتوما جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هندي كيسان المسبا دائما أبا من قدو فيها وتا هند ربي سيقول جوار بقى ربي سجرات سيات لانسي جاي بوي باي ما ربي بقى سيدبر سيات دورسيت سكنتات لا كان قبي السودان galatooma isiniin jedha wanni taatee nama taatee jidduu ilmaanuma teenna haa jennu maal goonaree kalee sanurraa baate kalee walirraa baane yeroo dheeraa asirratti akka garagaraatiin dubbataa turre akka garagaraatiin illee haasa'aa turre yoo xiqqoo furmaata argate jennu dabree dhufe waan isin ibsitan caalaa wanni an ibsin jiru badiin godhamaaru badiin jiru garuma furmaataatitti deebanii furmaanni kun eessaan argamaa gara furmaataatitti deebuu qofa an akka kiyyatti wanni jedhu tana dura jaarsummallee dubbanneerra tana dura gama amma silaa keessaa namni miidhame jedhan gama ilmaan teenna arsiitiif gama ilmaan teenna walloo jidduullee teennee ittillee milkoofnee salphannee illee biraa kaanee rakka sheekkotiitillee ولي كنيني أتبلون فيدي جنة ودوزر راتي أبو يحيى سلانجرا أصلي نبرجرا هنگتاتي توك في جبانة هل كان ديرا بولي رتنا دور اللي أما اللي ديبه ونكون ديبه ومتانو دم قافس كيسانس والغاي قبرنه من قدو تبيسان كيسيراني في شيكولي ولي اللي غري جاري شيكولي في من قدو تبيسان جراني واللولي نمني إجولي تنا أمتت قد إيسي إسيني mootummatti iyyachoo diddanii usuu mootummatti iyyattanii silaa bakka tokko geessaa jennaan namni tokko namuma sheekaa keessaa jaarsallee sheekallee ijoollee tana dabarsinee kennuu qabna jennaan nama san marsan bariisasa eentu marsi oromoo ka du'aaru eenyu ilmaan oromooti ka badii kana hojjetaaru ilmaan oromooti ammas rakkoon kun akka kiyyatti qaamni sadi rakkoo kana dhaabuu hin danda'a abbammaan fedhe shiftaa fedhe haa ta'u bosona fedhetti haa galu masaaraa fedhe haa qabatu eessallee haa jiraatu namni maatii irraa ba'e qaba warra irraa ba'e qaba uduu isa tuqanii warri sun hin cadhisu isaan nama tuqaaraaf cadhisaniiran malee adda akkuma ilmaan miskiinaa tuqaaran kana odoo namoota biroo tuqanii jiraatanii haatini abbaan isaanii nagaan biyya san keessatti hin jiraatan namni waliin dhiisu deemee hin beektan ummanni keenya ka Oromoo irra baay'inaan seera caalaa gosaan bulaa tureera gosaan bulallee gosaan wal kabajaa tureerallee wanna kanaan walii kaanaan cinni kun ammoo cita badaa ta'aa deemte wanni sun siyaasa of keessaa qabaatte ergama biraa of keessaa qabaatte kana hunda ijoollemmaan haada kuttee maraatte waan nama dhibu yeroo awwala wanni kun taate dunnuu taate jenne yeroo lammataa ijoolleman maraatte jenne sadaffaan ammoo waan biraati takka nyaachoon akka lama nyaachoon akka gooruu muluu na jalaa fixe itti na argaa jedhe jedhan goowwaan bineessaa hoolaa waan qabu muluu inni fixe jennaan yeroo takka dogongoruun hin jira yeroo takka eenyu jechuun hin jira amman karama gabaabatti ilmaan tana tasirreessuu danda'u abboota isaaniiti isa lammaffaa
obboleeyyan keenya akkuma reef obboleessi keenya Jawaar jedhan biyya Saawudii kana keessatti imaaraa tokkorra yoo xiqqaate ajnabii nama 40-50 gala kophaa ofii galee hin danda'u eessatti illee quba ol qabaata namni quba ol hin qabne hin jiru dhugama oromummaa yoo garaa isa nyaate namummaa yoo garaa isa nyaate ilmi namaa akkamitti ilma namaatitti jaba Qeerroye aliin dhufee jira galchi ali lakkoota takka takka kada ali wallo nama jedhu galchi qeerroye dubbadha usar waan gabaabsa walii kennama yoo qaraanu gurra qabanna yoo qaraasifnu afaan qabanna saalfanneeti banii luuxii banii akkanaa jenneeti ilmaan nurraa baatirraa ammoo waan akkasii fidanii miidiyaa gubbatti waan banii luuxii caalu bakka sayyoo barbaree kaan waan banii luuxii caalu ummata afotti yoo muka keessa kaansanuu miidiyaa irratti fidanii mee haa ta'u badii godhanimi maraatanimi namummaa baanimi namni waan hin godhu jedhanimi miidiyaa irra fiduun kun maal akka ta'e na dhibina bu'aa inni argamu wama asirraa argatamu ka'ammoo walumaa galatti hawaasnummaan Oromoo kun nagaan argatiniif badiin guddaa wanni guddaa way duubaan hojjetameeru kan na dhibana garuu wallahu alam sanumaan naa mudhata duuba saniin miidiyaa irra fidanii as mul'isuun gaaf tokko itti seenee mucaa wayii ka miidhaaran waggaa lamaadhaan moo sadii adhaan fakkaata gitti maal ergadhe hayyee jabaatee eega kana goote haluu baasaatti ishii bareeda jedheen nama gosallee maqaan dhawu haluu gosa sadii baasaat haluu gosa keenna gizee dhumatumaaf cadhiftee naan jedhe an dubbadhee jennaan gizee ma keenna dhumatumaaf cadhiftee akka adda kanaaf sagalee ta'uu dhuftee naan jedhe mucaan sun jennaan achitti mucaa rabbii jedhe an abbaasii ta'a rabbi sodaadhu dhiisi daa'ima kana jedhe dhiisi miskiina kana jedhe mucaan ta sagalee kee dhagee baabaa jedhaayi ani saayyuu hin beeku mucaa mee dhiisi maa ishi miidiyaa marraas maaf fiddee jedheeni bara nama 7,000 kana boochisu miidiyaa irra maaf fiddee jedheen achi booda hagatti isa mudhisanii garaa namaa gubanii akka hin fayyine nogee nu biraa lixanii wallahi hamma guyyaa 7 dhibame yoosa ilma namaa yoo akkana godhan baay'ee tokko nama dhukkuba kanaaf furmaan ni jira jedhee ka yaadu an akka kiyyatti achuma jira Saa'udiima jira dargaggeessuma achi jiru san bira jira lammaffaa abbootaa fi sheekoleen Saa'udii keessatti aangoo namni tokko hin qabne qaban maali jennaan jaaliyaa jira jaaliyaan mootummaadhaan hoogganama rakkoon kun ammoo waan shari'aan islaamaa illee jibbu ammoo waan garaa nama Idris qeerroo jajjabe alii keessaa nama argite koomentii jalatti galchi qeerrooyee ustaaza gaggabaabsa abshira biyya Saa'udii keessatti rakkoon akkanaa galuun baay'ee waan nama ganda quraan rabbii keessa bu'e keessatti ijoolleen islaamummaa himattu akka amantaatiif akka sabaatitti illee nama ta'uun saalfachiisaatti kanaaf inshaallah isa tokko abbootiin amantaatii fi qeerroon Saa'udii jirtan akkasuma manguddoonni achi jirtan ijoollee tana dabarsitanii akka seera biyyattii saniitiif kennitan abboonniiniif haawwonni ijoollee tanaa ijoollee teessan tana karaa qabachuu dandeettaniin akka namarraa qabattan tanuma dhaamaa isin galatooma ulfaadha wanni kun itti fufee qacceen isaa barana nurraa cituu qaba isiniin jedha nama hedduu dubbata akka dhufeeni nan buuqanii asumarratti isinirraa dhaaba wassalaamu alaikum warahmatullahi baaba galatooma ulfaadha namoonni as jala jirtan namni 90 as jirtan ijoolleen keenya kawalloo qeerroo jajjabe alii walloo Idris mucaa walaleessaa kawalloo san namoonni asin hin beekne illee as jala jiraatan lakkoofsa tokko barreessa qeerroo yeenaa galchi galatooma ulfaadha jechuudhumaa fi hundarraa dhimmichi dhimma sireetidha wanti kun waan haadhaaf abbaan qofti nama biyyaa baheetiin qawwee bitate albee bitateetiin nama saamu waan abbaan qofti dhaabuu dandeettu miti irra hedduu waan kanarratti ka dhaabsisuu danda'u wanni ustaazotaa fi Jawaar quban qabne ka dhugaan dhugaa agaa nama Su'uudii waggaa 10 ture yeroo hedduu deddeebi'eetti ifaan ifatti warri asirra jirtaniif as jala jirtanillee ka beekuu qabani irra hedduu yoo kutannoo murannoon jiraate warra muqiimati jiran warra muqiimni tokko durriyyee kanaa birrii erga lama isa biratti ijaazaa bu'an bakka boqonnaati gonni hattoota fi shifta warra waraqaa seeraa qabu Jawaar atillee waan kana asirratti wanni ati dhaga'uu qabdu gonni shiftaa kamiitu bakkeen isaan itti dhokatan mishigiin hattoota shiftoota warra waraqaa seeraa waraqaa jireenyaa biyya sanii qabu lammii Itoophiyaa Oromoo haa ta'u saba biraa namu akka gandaatiin birrii ka ergu nama waraqaa qabu
mana ka kireessu nama waraqaa qabu. Namni waraqaa hin qabne gizee suuqarraa bishaan bitatu bishaan haayilaandii takka yeroo 100 mil'ataatiin bitata. Kanaaf yoo wanne kana isaan muqiima fi warri community keessa jiruu fi manguddoon biyya san jirtuu fi warri imbaasii irratti hojjetuu hin baane didanii wanni godhamuu qabu tarkaanfiin itti aanu osomaanuu joo dheeruu sii kenna warra waraqaa seeraa biyya sanii qabu. Maqaan isaa muqiima jira. Akka amma diyaaspooraan am citizen jettu kana jechuudha. Waa'ee diyaasporaa gizee dubbattu jara rabbii malee waan namni biraa jiru se'u ani gasti rafaa gizee doktorota se'anii am citizen biroo minaamin jedhan beektaa bakka namni waltumu kanatti yaa'u yaan dhugma sima. Leencafaa darban. Ana sitti maa yoo fedhan giftii isaanii gizee biraan irraa haa kutatanii gasti irra bakka namni waltumu kanatti biroo freedom speech am citizen minaamin namaan jedhanii waan sa'illee hiika ingiliffaatu beekanutti hin beeknu abaarta tayaaf eebba tayaa dalagaa diyaasporaa keessaa tokko asumaan sii tokko barbaadetti kana jechuudhumaa fi baaba Abu Sabraddiin carraan keessanii itti fufa nutti dheeretin akka gabaabsa siree siyaasaa ammallee adaban haasa'ina. أذانات الليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حواس بللا أقسما وبلس خين جوار محمد دبلتي هندي غيسانو بكجر تنت نغيني سمبرا هاجرات بيتشا غباب سيتو من كاسا وان أمان تنجولين تينيا بي أمبا خيست ولرت هجتا جرتو خنا سينا أبوتين إساني غرتي خليسة